our YouTube channel, History of Freshman course by Afaan Oromo, Chapter 3, Part 2, Aksumite and Aksumite State. Aksumite State. The Aksumite State was also another early state located in the northern part of Ethiopia. It formed around 200 up to 100 before Christ. Aksumite State topic in Kenya kanarraa Aksumite State kan inni jalqaba isaa jechuudha. Aksumite State was another early state located in the northern part of Ethiopia. Mootummaa jalqabaa mootummaa guddaa hundeeffame kan jalqaba kaaba Itoophiyaa irratti hundaa'edha. In its heyday, Aksumite territory extended from the Red Sea coast in the east to Nile Valley in the west. Most corner of Eritrea in the north to North Shore in the south. Kana jechuun yeroo babal'ifannaa yookaan yeroo badhaadhina jabaa gonfatee jiru san keessatti heyday or prosperity of or glories of Aksumite state territory extend from Red Sea in the east. Karaa bahaatiin galaana diimaadhaan hanga Nile Valley in the west gara dhiyaatiin jechuudha. Galaana diimaa biluu Naayiliidhaan jechuudha. Naayil keenya Itoophiyaa kanaan hanga jidduu tanatti asii bichitti kan balleeffatee jirudha jechuudha. Daangaa gara dhiyaatiin kana gara bahaatiin ammoo Red Sea kan daangeffamu bal'ina hanga jidduu kan balleeffatee jirudha. Most corner of Eritrea in the north to North Shore in the south. Gara baadiyyaatti galaana diimaa fi Nile Valley. Kaabaa kibbatti immoo Eritrea fi Shawaa kaabaa gara kibbaatiin jechuudha. Akkas jidduutti kan daangaa Aksum jedhamee kan tilmaamamedha jechuudha. Agriculture and trade were the backbone of Aksumite state. What is the economy, basic economy of Aksumite state? Agriculture and trade were the backbone of Aksumite state. Backbone yookaan inni bu'uura jechuudha. Inni ijoon economy is agriculture. The first. The second one is trade. Daldalaa jechuudha. The people of the kingdom mainly engaged in the agriculture and trade to persist their life. Uummanni Aksum daldalaa fi agricultureedhaan jechuudha qonnaan mootummaa isaanii kana haala ajaa'ibaatiin kan cimsanidha jechuudha. Maaliin kan deemu jechuudha mootummichi kan haala ajaa'ibaatiin bakka fataa godhan jechuudha. According to the purpose of Eritreans. Adulis on the western coast of the Red Sea was the major port of Aksum. Akka ragaan purpose of Eritreans yookaan the first writing account Itoophiyaa keessaa kan argametti. The first writing ragaa madda barreeffamaatiin kan argame isa jalqabaadha jechuudha. Purpose of Eritreans kan jennuuni isarraa kan argame Adulisiin west on the western coast of the Red Sea. Western coast Red Sea was the major port of the Aksumite jechuudha. Kunis major port of Aksumite taatee kan tajaajilaa turte eenyu Adulisiin. Ragaan isa argame purpose of Eritreans irraa. Yes. The long distance trade route from Adulis and other posts on the Red Sea coast passed inland through such centers as Kaskasi, Kaloe, Matara, and even further west across Takade River. Long distance trade illeen ka'umsisaa akka ragaan jechuudha of Eritreans kan irraa argametti kan irraa ka'u Adulis irraa ka'a gara biraatiin ammoo for the Red Sea coast gara qarqara galaana diimaa kanaan handabruu fi gara lafaatiin ammoo Kaskasee, Kaloe, Mataraa fi akkasuma further west across Takazee River illee kan qaxxaamurudha jechuudha. The document also mentioned port of Aden, Udiman,
ports of Aden or Uduman, Gulf like Avalitis or Daila and Malaw or Barbara, and Indian Ocean Benadir coasts like Serapion or Mogadishu, Nikon or Brava and Merka. Dokumentoonni garagaraa kan eeran dokumentoonni kan eeraman ports of Aden Uduman jedhanii jechuudha. Afaanumatti garagara yookaan haala itti barraa'eetiitu haala itti gaafas itti amantutu garagara malee wanti takka itti maa jechuudha kanneen akkanatti kun haaluma salphaan ga'u bira hundumaa kana gaaffii keessatti illee wanni akkas dhufuun jira. So there were importing and exporting trade item. Importing and exporting trade isaan gaggeessanoo malee maal alatti erga maal alaa galchan. Aksumite state export mainly natural product to outside world such as ivory, gold, renaissance horn, and some spices like ginger, cassia, and cinnamon, and some curiosity animal like apes. Wantoota kanneen kan export godhu Aksum isteetiin jechuudha. Maali exportiin si ilkaan arbaa, warqii, gaafa wanta jirriinoo wanta jaati some spices gosoota akka urgooftulee takka takka jechuudha. Ginger, gingerii fa'aa, cassia fa'aa, cinnamon fa'aa wantoota kanneen kan alatti ergitudha jechuudha. In turn, Aksumite state imported a number of manufactured products like wantoota garagaraa wantoota hojjetaman kan alaa wantoota alatti oomishaman kan alaa galchitudha jechuudha. Aksumitiin gaafas keessatti maal wanni isin import godhu biyyoota alarraa wanni isin galchitu gara biyyaatti export akkuma ivory fi gold, renaissance horn fa'aa jennee export wanni isin gootus jira sila irraa bitatu kana wanni isin dabarsitu German textile from Egypt. Wanni jechuun isa alaa isa isin galfattu German textile from Egypt. India, the Roman Empire and Persia. German fi textile kana biyyoota India, Egypt fi Roman Empire Persia fa'aa kan gara Aksum galaa turanidha jechuudha. Glassware and jewelry. Glassware fi jewelry yookaan faayota garagaraa fi wantoota akka burcuqqoo yookaan daawwitii garagaraa maal tanneen jechuudha. From Egypt fi other place bakka biraatii fi Egypt irraa madii ijoon kanneen kan galu jechuudha. Metallic sheet and oil and wine from the region of Roman Empire Syria. Naannoo Roman Empire fi Syria irraa wanni isin galchitu jechuudha. Metallic sheet fi oil and wine. Are this what the main port or the Aksumite trade? Aksumite trade major or main port of Aksumite trade kan taate Adulisi. Adulisi is the center of trade for the Aksum state. Aksumite king. So, Aksumite kings had extensive contact with the outside world, particularly with the South Arabian region, leading to exchange of ideas, material and spiritual culture. To support trade, Aksumite kings minted and issued coin made of gold, silver and bronze for both overseas and local transaction. Mootummaan Aksum biyyoota biroo wajjin jechuun extensive contact hariiroo bal'aa kan uumee jiru outside worldidha. Biyyoota addunyaa garagaraa hedduu wajjin jechuudha. Yeroo san keessatti empire akka addunyaa keessatti guddaa keessatti dirqaa sadii afur akkasitti kan argamu jechuudha. Particularly kunis keessattuu biyyoota kan wajjin South Arabian regionidha wajjin haalaan relation jabaa kan qabudha jechuudha. Leading to exchange of idea yaada hojii jira yookaan kan walii mari'atan material and spiritual culture kanneen illee meeshaalee fi wantoota garagaraa kan waliin jiraatan jechuudha. To support trade, Aksumite king minted and issued coin made of gold, silver and bronze. To support trade, daldala isaanii gargaaruudhaaf yookaan daldala isaanii waan ittiin cimsatan mootummaan Aksum kun kan wantoota garagaraa itti baasee fi and issued the coin made of gold and silver bronze. Goldii, silverii fi bronze irraa kan waliin makee coinii Aksum kan jedhamu jechuudha. Saantima Aksum irraa hojjete jechuudha. For both overseas and local transaction karaa galaanaa irratti
kan akka yeroo ammaa keessatti duraallee biyyoota addunyaa hunda fayyadutti saantimni Aksum yeroo isaa keessatti akkasii biyyoota naannoo sanii hunda kan fayyadaa turedha jechuudha waaltaa baatee naannoo sanitti guutuudhaaf Aksum koiniin seenterii ta'e jechuudha. And well, rise and fall of Aksumite kingdom. What is the rise of Aksumite kingdom? What is the fall of Aksumite kingdom? Let us see each one by one. The first one, the Ritzy Church, was the responsible for the prosperity of the Aksumite kingdom. Ritzy trading kan addureedha jechuun maaliif prosperity of Aksumite kingdom. Daldalli galaana diimaa irratti gaggeeffamu badhaadhina yookaan cimina mootummaa Aksumiif isa bu'uuraa wanta ta'edha. This enabled them to build a strong army. Kunis akka isaan humna waraanaa cimaa ijaarrataniif kan sababa ta'e jechuudha. Maal daldalli galaana irraa humna. There were even time that Aksum expanded to include South Arabia. The present day Yemen. Naannoo Yemen kan jirullee haaluma saniin kan qabatu dandeesse jechuudha. The second one, the profitable Ritzy trade and strong military power helped Aksum to emerge as one of the three powerful empires. One of the three powerful empires of the world with Byzantine and Persia. The first one Byzantine Empire, the second one Persian Empire, and the third one is Aksumite Empire. Kunis profitable Ritzy bu'aa galaana diimaa irraa argachuudhaan isin bu'a qabeessummaa galaana diimaa irraa wanta taateen jechuudha. Yeroo san keessa dagaaginnis humna waraanaa cimaa ijaarrachuunis akka isin mootummoota addunyaa gurguddaa keessaa isa sadaffaa taata. Lamaan gurguddaa addunyaatti Baayizantaayinii fi yookaan Istiroomaan Impaayir kan jedhamu Baayizantiinii jechuudha. Isaa fi Pershiyaatti aanee Impaayira sadaffaa guddaa addunyaa yeroo sanii kan ta'udha. Yeroo siisan haalaan mul'atti dabarte jechuudha. Aksum tun maaltu si godhe Ritzy tradeedha jechuudha. What is this above all the rise of Aksumite kingdom? And the next decline of Aksumite kingdom or decline of or collapse of Aksumite kingdom. Aksumite state began to decline since 7th century because of internal and external challenges. Maaliif kufte Aksum tun akkamitti kufuu dandeessi? Kufaatii mootummaa Aksum maaltu sababa ta'eef akkamitti kufte maaltu kufees? Internal and external gara sababoota lama jira. Gara keessaatiis waan ta'e jira, warra alaarraayis waan ta'e jira. Haalaaloo tokko tokko. The internal factor for decline of the Aksumite kingdom. What is the internal factor for decline of Aksumite kingdom? Environmental degradation gara internaalitiin keessa isii irraa waan ka'ee isii akka kufuftu godhe internal degradation haala qilleensaa jijjiiramu. Decline in agricultural productivity and the possibility project infestation. Sababa haala qilleensaatii jijjiiramsiin irraa qonnisii harkaa gabbuu. Local rebellion such as recurrent attack from the Beja, Agaukwen, Bani Alham where we did kanneen irraa fincilli ta'uu ummatuma Aksum keessatti wal qabaman kanneen jechuudha. Kunniin Beja, Agaw, Kwen, Bani Alhamiyaa or Yudit kan jedhamtee beekamsan jechuudha. Kunniin ummata mootummaa Aksum keessatti argamu gara keessaatiin sababoota sadeen kana jechuudha. Why the external? Gara externalitiin hoo? Gara externalitiin ta'uu the external factor for the decline of Aksumite kingdom, the destruction of the port of Adulis by the Muslim Arab. Arabs conquered Ritzy Adulis port around 8th century, and the conquest of Ritzy were the external factor for its decline. Due to this reason, Aksum lost its main economic base and the power that in turn paved the way for its gradual collapse. Destruction of Port of Adulis. Kufaatii yookaan barbadaa'uu
portii yookaan buufata doonii adulis kan silaa isin inni ikonomii irraa argataa turte kan prosperity Aksumiif sababa teessan isa san kan Muslim Arabiin harka Conquest gootee ijaarras jetti fakkeessiti. Sababa qofaati isaatiif tokko kana jechuudha. The conquest of Oromo galaana diimaan akkuma jiruun jala qaba. The external factor of decline gara external factoriitiin sababni gara alaatiin kan qofaatis isa kana galaana diimarraa bilisa boo'isee kana. Due to this region kana jecha Aksum lost the main economic base and the power that in turn paved the way for its gradual collapse. Kunis akka isin suutaan gara qofaatii dhufaa jirtu mirkaneessee qofaatii isiitiif check godhee fi jechuudha. That is paved. The next topic, Zagwe dynasty. Zagwe dynasty. We will learn it next time. Until this topic next time. Bye bye. Don't subscribe to our channel. Subscribe, like, share, subscribe gochuu akka hin dagatinne. Channel keessan guddifadhaa, haa guddifannu. History afaan Oromootiin baradhaa, haa barannu. Commentii keessan nu barreessaa isiniin jennaa. Hayyee waan hordoftaniif galatoomaa. Bye bye.